Akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu bakka jirtan hundumaatti. Guyyaa irraatti immoo sagantaan isinii qabadde dhiyaadhee xiqqoo ishee adda. Lallabni hin jiru garuu faarfannaa tokkoon isiniif dhufe. Faarfannaa kana garuu maal jedha jennee walii wajjiniin irratti xiinxalaa waaqayyoon kadhannaa hafuura kadhannaatiin dhuguma waa'ee faarfannaa kana keessatti dubbiin waaqayyoo maal nutti dubbachaa jira. Isa akka walii wajjiniin turru isin afeera. Meesa dura waaqayyoon haa kadhannu. Yaa waaqayyo abbaa keenya yeroo kana waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Yeroo faaruu kana faarfannuttis sagalee keessa jiru maal jedha waaqayyo maal nutti dubbachaa jira isa jirus yeroo dhaggeeffannuttis yeroo ni dubbadhus arraba koorraate dubbii kee kaa'e. Sabni kee akka dhagaan kan barbaadu arraba koorra kaa'e. Anis akkan dhaga'u ittiin fayyu kan barbaadu. Ati nu gidduutti argame hafuura keetiin malee ogummaan namaa gatiin qabu. Arrabni namaa gatiin qabu. Yaa waaqayyo ati nu gidduutti argame maqaa Yesuusiin ameen. Faarfannaan har'a isinii faarfadhu Yesuus kan kooti abdii gaarii jedha. Yesuus kan kooti abdii gaarii. Ulfinni waaqummaasaa haa jabaatu. Dhaaltuu jireenyaa akka taanuuf dhiiga isaatiin nu bitate. Dhaaltuu jireenyaa akka taanuuf jireenya bara baraa akka dhaalluuf dhiiga isaatiin nu bitate. Kana hoduun koo faarfannaan koo fayyisaa koof galan haa ta'u. Kana hoduun koo faarfannaan koo fayyisaa koof galan haa ta'u. Mee waliin haa faarfannu. Kana hoduun koo faarfannaan koo fayyisaa koof galan haa ta'u jedha. Hoduun keessan maali? Yeroo hundumaa odeessuu kan jaallattan waa'ee maaliiti? Mee sekendii gara 10 isinii kenna. Yaada of qoraa. Amanamummaadhaan waaqa duratti yeroo hundumaa oduun isin odeessitan maali? Waa'ee fayyina Yesuusii. Yesuus kan kooti abdii gaarii jedha. Waa'ee abdii bara baraa Yesuus isinii kenneeti kan yeroo hundumaa odeessitan. Moo waa'ee biyya lafaa kanaati? Waa'ee biyya lafaa kana. Biyya lafaa kana keessa wanti gurratti namatti hin tolle waa baay'eetu jira. Yeroo yerootti wanti dhageenyu gurratti nama hin tolu. Kan gadi nama buusu malee kan nama ol kaasu miti. Waa'ee rakkina keessanii odeessitu. Waa'ee bal'ina keessanii immoo odeessitu. Waa'ee sadarkaa guddinaa odeessitu. Waa'ee barumsa keessanii odeessitu. Waa'ee aboo keessanii odeessitu. Waa'ee michuu keessanii, waa'ee gaa'ela keessanii. Waa'ee maaliiti kan isin odeessitan? Faarfannaan kun kan jedhu kana oduun koo faarfannaan koo fayyisaa koof galanna ta'u jedha.
oduun keenya yeroo hundumaa fayyisaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoosin galateeffachuudha moo wanta biraadha? Mee of haa qorroo obboloota ko, dhuguman isin jedhan. Maali sammuu keenya keessa kan guute yeroo hundumaa kan odeessinu? Teenyus kaanus, hojiidhannus, rafnus kaanus, ganamas guyyaas sammuu keenya keessa wanti tokko yeroo hundumaa yookaan lama yookaan sadii kan iddoo qabatee gadhiisuu didee jira. Maali? Har'a garuu isin waama. Afeerraanis ni godha. Ofii koos dabaladhe. Oduun keenya, faarfannaan keenya fayyina gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf kenne haa ta'u. Ameen. Fayyina bara baraa. Maaliif beektu? Bu'aa lama qaba. Fayyina Waaqayyo isiniif kenne fayyina bara baraa sana irratti sammuu keessan kaa'uuni, waa'ee isaa yaaduuni, biyya lafaa kana keessattis nagaas ni kenna. Sammuu keessaniif nagaa eessa dhaqxanii argachuu hin dandeenye. Nagaa horiinis ni kennuu hin dandeenye. Nagaa aboonis ni kennuu hin dandeenye. Nagaa firris ni kennuu hin dandeenye. Nagaa barumsis ni kennuu hin dandeenye. Nagaa dandeettiin sammuus ni kennuu hin dandeenye. Nagaa firris ni kennuu hin dandeenye. Nagaa eenyuyyuus ni kennuu hin dandeenyes ni kenna. Sammuu nagaas ni kenna. Isaayyaas 26:3 irratti maal jedha? Nama sammuunsaa yeroo hundumaa waa'ee kee yaadu ati nagaadhaan isa guuttaa jedhaan. Nama ajaa'ibu kun. Waa'ee abdii bara baraa. Abdii bara baraa sana. Namni cal jedhee Waaqayyo yoo abdate gaariidha wangeelli. Faaruu Ermiyaas keessattis. Cal jedhee abdiidhuma Waaqayyo irra yoo kaa'ate. Kanaafiti faarfannaan kuni abdii bara baraa Yesuus kan kooti abdii gaarii wanta isin jettan mee dhugaadhuman isin gaafadhaarra Waaqa duratti. Kun abdii gaarii jettanii biyya lafaa kanarra waan jiru tokko kan naa himtan jira. Baay'een keenya kana boodammaa jenna. Utuma kun ta'e jenna. Baay'een isaa ta'e garuu wanti yaadne hin taane. Wanta baay'eetu jira miti. Wanti abdattanii namni abdattanii abdii nyaate yookaan immoo waan huntumti nama wanti hin ta'e wanti biraan yookaan wanti kun hin taa'u bakka kana boodammaa bakka rakkinni keenya hin darbe kana boodammaa jettanii wanta abdattanii bishaan bu'e hin jiru. Wanti biyya lafaa kana keessa abdattanii kan kun abdii wakooti yeroo hundumaa na gammachiisa jettan jira. Hundumti isaanii darba yeroodhaaf. Yooma raawwatillee yeroodhaaf wanti biyya lafaa. Abdii gaarii Yesuus kan kooti abdii gaariidha. Abdii bara baraa kan hin dabarre, kan hin duune, kan hin dulloomne. Kan hin duune, kan hin duune, hin dulloomne. Mootii nagaa harka isaan liqii baase. Kan hin duune, kan hin duune, hin dulloomne. Kanaaf Yesuus kan kooti abdii gaarii. Lakkoofsi lammaffaan aarsaa of gochuun gammachuudha. Aarsaa of gochuun gammachuudha. Mul'ata isaatiinis geggeeffamuun ergamoonni waaqarraa dhufu. Waa'ee jaalalaa isaan odeessu. Kana oduun koo faarfannaan koo fayyisaa koo falannaa ta'u. Kana oduun koo faarfannaan koo fayyisaa koo falannaa ta'u. Lakkoofsa sadaffaa aarsaa of gochuun boqonnaadha. Waaqayyo Waaqa koo biratti nan gammada. Nan eeggadha Waaqayyo biraa. Jaalala isaatiin nan guutama. Kana oduun koo faarfannaan koo fayyisaa koo falannaa
kana oduun koo faarfannaan koo fayyisaa koof galanna ta'u dhiiga isaatiin aarsaa isaatiin jireenya bara baraa kan nuuf kenne nuti waaqa hin banne waaqa hin dulloomne waaqa bara baraa abdii bara baraa san eegganna. Biyyi lafaa garuu ni darba. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundumtuu ni darba. Kan hin dabarre garuu abdii waaqayyo nuuf kenne. Ifama abdii bara baraa sanaati. Kanaaf obboloonni koo yeroo har'aatti Yesuus kan kooti abdii gaarii jedha. Seexanni yeroo mogolee sin buusuudhaafi ati gatiin qabdu siniin jedhu Yesuus kan kooti abdii gaarii jedha. Wanti yaaddan tokko yeroo ta'u baatu Yesuus kan kooti abdii gaarii jedha. Eenyullee sinirraa fudhachuu hin danda'u. Yesuus kan kooti jedha. Yesuus kan kooti yeroo sin jettan inni immoo inni kan kooti isheen kan kooti jedhaan. Yesuusin kan kooti jedhaati akka fayyisaa lubbuu keessanitti fudhadhaa dhuunfaatti. Jimlaatti miti. Dhuunfaatti Yesuus kan kooti abdii gaarii. Dhugaadhuman isin jedha. Yeroon Yesuus kan kooti abdii gaarii jedhee kana hojiirra oolchuu nan gammada. Yeroon garuu sammuu kootti hirkachuutti ka'u, beekumsa kootti hirkachuutti ka'u, kan namatti hirkachuutti ka'u, kan waan biraatti hirkachuutti ka'u dafeen kufa. Achi booda aaruutti hin ka'a. Kana hojiin foonii. Kanaaf obboloota ko Yesuus kan kooti abdii gaarii isatu na gammachiise kunoo gammachuu guddaan natti dhaga'amaa jira nama yeroo akka sagalee waaqayyoo isin ejjeniini yeroo baradhu nan gammada. Yesuus kan kooti abdii gaarii maaliif abdiin koo isa waan ta'eef isinis abdii keessan isa godhadhaa abdii bara baraa. Waaqayyo sana eebbisu. Sagantaa taanutti amma walitti agaranti nagaan tura. Adaraa YouTube kana immoo share godhaa namoota warra kaanii wajjin. Maaliif kunis wangeelli bara baraa kun biyya lafaa hundumaatti hin lallabamaa. Yeroo sees maal taa'e dhumni hin taa'e Maatewos 24:14 irratti. Wangeelli bara baraa kun waa'een jaalala Yesuus waa'een abdii bara baraa kun biyya lafaa hundumaa walaa ga'u adaraa waliin namoota kaaniinis hiraa ofitti qabda ofumatti harkatti nambisinaa. Mee sagantaa keenya xumuruuf waliin akaran yaa Waaqayyo yeroo arganne hundumaatiin maqaan kee galateeffamu kan nu barsiistu hundumaatiifis wanta baranne kana sammuu keenya keessa kaa'ee gooftaa yeroo hundumaa Yesuus abdii kooti Yesuus kan kooti abdii gaarii jennee sijjin akka deemnu nu gargaara maqaa Yesuusiin ameen.